الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن إسرائيل تعد مقترحا جديدا ستقدمه ياهو وجالنت وبن جفير وسيموتريتش يقودون كيانهم إلى الهاوية، يقودون كيانهم إلى الخراب الثالث بحسب أدبياتي. الثقل العسكري ينتقل شمالا مشيرا إلى توجيه المقدرات والقوات والطاقات صوب الجبهة الشمالية من أجل تحقيق. بالتالي إذا تغير الواقع الميداني والبيئة العسكرية في غزة، المقاومة تبدلت، بينما جيش الاحتلال هو الله أكبر ميداني على الأرض. من هنا نقل الفرقة 98 إلى شمال. Nageenyi rabbii guddaan simbiratti haa jiraatu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaa isin dhageessifna. Ba'a giddu galeessaa Awurooppaa akkasumas Gaazaa walakkeessa irraa kan maddeeffanne oduuwwan jajjaboo gurguddoo addunyaa ajaa'ibsiisanii fi taateewwan gurguddoo qabannee dhiyaannee jirra. Kanneen yuutuubii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama, akkasumas laayik gochuun dagatina. Maamiltoonni keenya CTN jechuun nu cinaa dhaabbadhaa hiriyoota jaalattaniif walii qooduun dagatina isin jennaa. kallattiimaan gara ijoo oduuwwanitti darban. Magaalonni Israa'el gurguddoon beekamoon dhoo'insa gurguddoo humnoota Iraan Hizbollaa Hamaasiidha keessummeessaa jiraachuun addunyaa wal gaafachiiseeti jira. Helikoophtarootaa fi loltoonni Israa'elis akka baalaatti harca'an. Hizbollaan taargeetii guddaa isaa spyweerii jedhamu kan Israa'el daangaa irratti fayyadamte neetworkii isaa guddicha barbadeessee afaan Ameerikaa qabsiisuun dhagahameetii jira. Kun Caayaaniws teeknoloojiidha kabajamtoota hordoftoota keenya. Lolli fuullee Hamaasii fi Israa'el kutaa Jeeniinitti taasifameen loltoonni 3 Israa'el ajjeefamuuf 2 madaa'u, akkasumas Filisteemonni kanneen 10tti hiqan lubbuun darbuu isaaniitiif addunyaan balaaleffachaa jiraachuun dhagahame. Belgireediin Israa'elii ergaa humnoota Hamaasiin booji'amee booda alaabaa adii laa ilaaha illallah jedhu irratti dhaabaniitiin ibiddaan bobeessu yeroo Hamaas daawwachiisu addunyaan ammas Hamaas Gaazaa to'annoo isaa jala jiraachuudha balballoomsuu irratti jiru. kabajamtoota hordoftoota keenya, lammiin Israa'eliidha Benjamin Netanyahu akka ajjeesuuf erga waardiyyoota bira darbe qabame. Nuti namoota 10 taaneeti jirra, najjeesaa malee kurnan saniin immoo ati ni duuta. Benjamin Netanyahu feetan najjeesaa waan dhumate jechuu eenyutu kana godhe? Yoomi akkamitti kan jedhus gurraan isin geenya. Kun waan Ameerikaa hunda rifachiise. Humna qilleensaaf walii gala waraana Iraaniidha har'a ajaja cimaa dabarsuun dhagahameetii jira. Waraanni Iraanii kan Iran Revolutionary Guard jedhamuun beekamu 100,000 Libaanoositti akka ergaman ajajni darbu Masuud Pezekshiyaaf daaltonni waraanaa hundi isaanii walii galanii murtii wal fakkaataa dabarsuun dhagahamuu. Pirezidaantiin Hizbollah Hassan Nasrallah lola labsaniitii jiru. Libaanos daqiiqaan duratti lolli eegale dhukaa fi misaa'iloonni daangaa Qaariyoos Shimoonaa ranga kibba Libaanositti haleellaan Beeruut irratti deemaa jiraachuu wabee miidiyaalee taasifannee kan gurraan isin hin geennuufi fiilmiin mujaahidota Alaqsaa kan nus irratti raawwatan arguuf amanuun egaa balballoomii qophii miidiyaalee irraa dhageettu maaltu ta'e, akkasumas ammoo maaltu qabame yoomi kan jedhu wabii miidiyaalee taasifannee jirra. Nageenyaa fi intelijeensii Raashiyaa Sargeen Shoguun Masuud Pezekshiyaa wajjin murtoo guddoo taareen dabarsee addunyaa guutuun kan sochooseef neetoo kan girgireesse Ameerikaa kan awwaale ta'uu dubbittiin dhagayamtee jirti. Ameerikaan dukkanatti anatu galaa fi Iraantu gala dhaadannoon isii lafaa ol kaate. Homaan fiddanii Doonaald Tiraampii fi Joon Baayiden kaampaaniin isaanii homaa kaaznaa keessatti nu nafne Iraaniin saamamne jechaan afaan addunyaa guutuu har'a qabsiisee jira. Paarlaamaan Ameerikaadhaa akka Maqdishootti booksii wal oofe. Kun hundi maadhee miidiyaalee wabii taasifachuun gurraan isin geenya. Hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu hordoftan abdii qabna. Hidhoota mirga guutuu rabbiin irra haa aansu. Allahu akbar. balballoomitti dhiyaata.
الحشد في شمال لبنان، القرار بإعادة شمال إسرائيل نقل المعركة وإصابة 6 آخرين. وقال إن كتائب القسام فخخت مبنى كان يتواجد فيه هؤلاء الجنود ثم قامت. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله. نتنياهو وجالنت وبن غفير وسيموتويتش يقودون الحمقاء المتهورة الأنانية النرجسية الشخصانية الهوجاء. Galaalchitoota Aljaziiraa dabalatee fuulli isaanii kan ifee har'a ture kutaa jeenunitti ajjeechaaf akkasumas namoota butanii akka barbaadanitti toorcharii gochuuf loltoonni maadhee hedduu ta'aniin garasitti ergaman Belgireediif taankonni isaanii barbadaa'aniiti dhumarratti loltoota 3 dhabaniitiin reeffa yeroo isaan fe'atan viidiyoon Aljaziiraa gadi dhiise. Kabajamtoota hordoftoota keenya samichaaf weerara daangaa ergaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii biyyoota 124 sagalee caalmaan beekamtii fi dacheen Filisteemotaan guuteemitu kaleessa murteesseeti booda jedha Aksiyoosiif akkasumas Alarabiyaan damee afaan Arabaan. Haleellaa gurguddaa humnoonni islaamikii kan Filisteemota kutaa jeeniin akkasumas Tulkaarimii fi West Bankitti fudhatanii loltoonni Israa'elii yeroo isaan dheessaniitiin konkolaataa isaanitti duudan kan garsiisuu fi ambulaansiidhaan yeroo isaan reeffa isaanii fe'atanii gara helikooftaritti geessan addunyaa wal harkaa fuuteen galaalchuu irratti argamti. Kaleessa loltoota 8 ol kan dhabeef akkasumas kan waakkate fiilmiiwwan gurguddoo miidiyaaleen Israa'el saaxilus isaanuma keessa gadi baheetiin addunyaan har'a uummata Israa'elii fi hogganoota isaanii jidduu garaagarummaan hangam akka jirus galaalchuu irratti argaman. Kutaa West Bank irraa lolli ganama eegalee hanga galgalaatti itti fufuu fi gaazexeessaan Al Arabiyaadha akka kallattiidhaan lolicha gabaasetti garaagarummaa meetira 16 qofa wal dura dhaabbatanii akka walitti dhukaasaa turanii fi fanjiiwwan dhukaadhaan taankotaaf akkasumas yeroo loltoonni baqatanii deeman boorataa guddicha holqaaf mana diiguun beekamuu fi shiraaf sharri Israa'elotaatiin aspaaltii diiguudhaan isin daawwachaa turtan. Alaabaa adii laa ilaaha illallah jedhu irratti fannisuudhaan ibiddaan balbalchanii alaabaa irraa buqqifatanii yeroo deeman mudhii Israa'elotaa kutan. Tanatti dhaabbanni Tuunis ganaadha. Aljaziiraan damee afaan Arabaadhaa dubbitti addunyaan qoodetti kutaa kaaninuus dhiyaatti humnoonni haleellaa kaleessa raawwatan har'as opereeshinii gaggeessuudhaaf makanaayizdiin 7 gamasitti ergaman. Akkasumas haleellaan gurguddaan rooketti ammoo kan raafaarraa qiyaafate itti roobuudhaan konkolaataa dhiisanii yeroo isaan dheessanii fi loltoonni 2 irraa madaahuudha miidiyaaleen gabaasan. Dubbittiin kana qofa osoo hin ta'in qondaaltota Hamaas holqi guddaan odeeffannoo isaan roobootiin argatiin garas jiraachuu fi haleellaa kana ammoo galgala kana kan dhukaa gurguddaadhaan raawwadha jette. Humnoonni Hamaas ammoo tooftaaf bakka jijjiiruu isaanii jedha gaazexeessaan Aljaziiraadha. Gabaasa kanaa fi kanneen kana fakkaatan lola Gaazaa keessatti ta'anii fi haleellaa Israa'el raawwatte erga isin daawwachiifnee booda gara fiilmii tiraajidii Hasan Nasrallaa har'a Israa'el irratti raawwatanii fi najisoota jechuun qondaaltota isaanii amma walii baana jechuun loltoota ajajan daangaa fuulleef dhukaasa rasaasa eegalee caayaan gurraan isin gaha. Wabii miidiyaalee baha gidduu galeessaa taasifachuudhaan CTN subscribe like share gochuun dagatina. Odeeffannoon keenya odeeffannoo miidiyaalee qabatamoo irratti hundaa'e ta'uu hin dagatina. تقديمه إلى الوسطاء يقضي بالإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة دفعة. أعطت زخما مختلف، وبالتالي إذا تغير الواقع الميداني والبيئة العسكرية في غزة المقاومة تبدلت، بينما جيش الاحتلال هو الله أكبر ولله الحمد. أو الاكتفاء بعمل عسكري جوي مع ضغط ميداني على الأرض من هنا نقل إلى سطح المنزل للاشتباك مع جيش الاحتلال. أطلقوا وابل من الرصاص الحي. الآلية العسكرية بدأت في هذه اللحظات بالتقدم هنا. إذن نشاهد انفجار.
نحن نحارب في غزة. نذهب إلى الجهوزية الكاملة حسابا للسيناريو السيء في حال حدث شيء قد يأتي تفجير. قلت سابقا إننا سنعيد سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، وهذا ما سنفعله بالضبط. بيان أنه ردا على اعتداءات العدو الأخيرة شن الحزب هجوما جويا بسرب. ردا على إصابة السفير الإيراني في لبنان في انفجار جهاز البيجر الذي كان يحمله אנו מקיימים בימים האחרונים סדרה של דיונים חשובים. مدى يومين وفي دقيقة واحدة يوم الثلاثاء وفي دقيقة يوتا والفكاتا كيست كيبتاتا دقيقة تكا كيستا كسمسي روبي دقيقة تكا كيست يو دقاتي لبونا موتا كمشاني gadiin taane kan isaan galaafatan kun isaan hin dhibu seeras hin beekan seeraafis hin bitaman isaan kan beekan namni isaanii tokko duudhaaf gatii kennu kan nama ittiin fakkaatu kun ammoo sarara diimaa darbuudha kana sirritti tolchaniitiin beekuudha qabu namni nama waan ta'eef jedhan Hasan Nasrallah. أجهزة البيجر هذه يعني هو كان يتعمد نحكي بالنية بالأول كان سبايك ER jedhamuun kan beekamuu fi tolchi yookiin oomishni isaa Taiwan kan ta'ee fi Golden Apollo dhaabbata beekamaa LTDdhaan kan oomishame bittiin kalee dheengadda lammii Libaanosii fi loltoota qondaaltota neetworkii Hizbollaa fayyadamanii 37 kan galaafateef kanneen 3,000 olii hanga daangaa Sooriyaatti kan madeesseef dubbii kanaaf riphaniitiin tarkaanfii guddaa har'a kan fudhatanii fi Israa'el misaayiliin isiin hin argin walakkeessa isii barbadeesse jedha Hindustaan gabaasa isaa keessatti. Hindustaan irraa ka'ee Al-Hadasiif Al-Madiyaan miidiyaan Libaanos dubbittii ragaa wabeeffate. Helikooftariin isaanii qilleensa irratti dhidhimuu fi ambulaansiidhaan loltoota isaanii kan ganamaa dhuma malee har'a waaree booda dubbitti akka baalaatti isaan harcaaftes garsiise. Iddoo wiirtuu fi maadhee beekamaa isaan Qaariyoot Shimoonaa irratti neetwork siistamii yookiin ammoo appilikeeshinii kanarratti hidhan diishii guddicha misaayilii gaayidid jedhamuun kan waraanni Hasan Nasrallah barbadeesse. Hizbollah boos Israa'elii anti-virus software jechuudhaan Aljaziiraan afaan Ingiliffas gabaase yoom kanatti dhaabbatan gara fuulduratti jechuun Yoaab Galant ministeerri ari'amuuf guyyaan 2 hafe jedha Al-Arabiyaan damee afaan Ingiliffaadhaan tarkaanfii gurguddaa kanaan Hasan Nasrallah foddaatti bahuun Israa'el kaat akkasumas Bezalil Simootirichii fi Yoaab Galantiif Netanyahuun najisoota qofa osoo hin ta'in dhiyootti baddu jechuun dhaadatan. xiinxaltoonni miidiyaalee idil addunyaa yeroo gabaasaa jiranitti haleellaa gurguddaa kana cinaatti ambaasaaddariin Iraaniidhaa Mustafaa Amaanii rukutamuun wal qabsiiseet ajajaan waraana Iraaniidhaa Jeneraal Muhammad Baagaariidhaa Israa'eliif Ameerikaan sarara amma diimaa qabatan kanarraa yoon deebiin addunyaan dhagaa akkasumas dubbiin Ismaa'eel Haniyyeedhaa hin bulfanne malee hin turre jechuun dhaadachuu isaanii Times of Indiaan gabaase. jennaan indiddaa barrii malee naman baasu girgiddaa jedhan Vladimir Putin kuma beekamu Iskandar misaayilii sochoosuudhaan haleellaa galgala kanaa fi kaleessa ispeesii irraa Yuukireen diroonotaan raawwatte miidhaa geggeessitee fi misaayilota 4 qofaan loltoonni 1,800 Kursk irratti dhidhimuu isaaniitiif tana barbaaddu mul'ii Ameerikaanota gamtaa Awurooppaa neeto qabachiise. جزء من هذه المنطقة رضينا أم يعني قبلنا أم رفضنا ذلك لكن الولايات continues to be an increasing crisis.
القوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية الخاصة لمديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. والمراحل بيان أنه تم مستر دمي انتليجنسي في تيكا سرجين شوغو كراشياتي في بريزيدنتين إيراني مسور بيزيكشيان لموتا ديناغي أكسمس ساينسي ساتلايتي في ورانا أكسمس شاكلا ورانا قويا مراسبودا إيغالو في ولي قلتي غرغودا تركام في إيران فرطوف الراشيان أيما كنون ولا كيسا تلابي فيدا كان ماتشيسي في ناسو دانغوتي تاودا بنتاغون بيسيفتيتي جرتين هاتاوتي دبتين كان قفتين دابنين إيران هللا برباچسوف kana dura yoomillee siviilota miidhama dubbitti gorsa Vladimir Putin hundi keessan ni yaadattu jenneti amanna. Dippiloomaasiin OI yookiin Organization of Islamic World isaan gorsanii wal qabsiise yeroodhaaf bulfattus Iraan riphxeetiin ammoo Raashiyaan erga walii galte haleellaan fudhadha jechuun afaan Masuur Peezekshiyarraa bahuun ammoo naasuu guddaa uume. Ajajaan waraanaa Iraanidha yeroo dabarsanitti ture Raashiyaa fi akkasumas Iraan walii galanii yoomillee tarkaanfii Iraan fudhattu Raashiyaan deeggaruudhaaf qophiidha jechuun kana gidduutti Taayiwaanii fi Chaayinaanis walitti hammachaa jiraachuu fi shaakala waraanaa dhukaa galoo galaanaa irratti misaa'ilota gurguddoo isiin hin beekne kan Filiippiiniin har'a onnee nutti dhaadachiiftu jechuun Chaayinaan Beejing dubbii warra GGPdha tarkaanfii gurguddaa galoo galaanaa irratti galoon galaana gurraacha yoomillee kiyya jechuun odola gurguddaa isiin barbadeessuuf Ameerikaan kaayyeeffatte kanaan wal qabate hariiroon dippiloomaasii Iraan Chaayinaa fi Kooriyaa kaaba gara Teel Aviivii fi Ameerikaa irratti fuulleeffachuudha Associated Press gabaase. With missiles to hit Ukraine. Iran's state news agency quoted will develop in a permanent, continuous and lasting way. Deepening and strengthening relations and cooperation between Iran and Russia will reduce the impact of sanctions. بشرق أوسط جديد. إيران تعتقد بأن أراد المحافظون الجدد في الولايات المتحدة أن يعملوا شرق أوسط جديد في المنطقة، وإيران أيضا تقول بشرق أوسط جديد. إيران تعتقد بأن الولايات المتحدة هي جزء من هذه المنطقة. أصبح The engineers, the designers and military servicemen. The task has been fulfilled with perfect precision. Russia has successfully launched it. المشهد الأول أن حماس أو المقاومة ما زالت تحاول أن تعزز من قدراتها، تعزز من إمكانياتها. هذا يعيدنا إلى السؤال الأول الذي بدأنا به ربما حتى هذه المشهدية. إيران لحرب إقليمية واسعة، ونحن إلى الآن كنا